Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin gullalleewwan. Ibsa ejjennoo miseensota ABO kutaa adda addaa. Ibsa ejjennoo miseensota ABO kutaa Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand. Nuti miseensonni ABO kutaa Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand guyyaa 5/10/2020 walitti dhufuun murtii ABO mootummaan ce'umsaa Oromiyaa ijaaruuf fulbaana 13/2020 labse irratti marii gamtaa geggeeffannee jirra. Marii kana irratti hoogganni dhaabaa qabiyyee labsichaa nuuf ibsee jira. Ibsa dhaabaa irraa Oromiyaa wirtuu siyaasaa fi warraaqsa jabaa taatee akka jirtu hubannee jirra. Kanaaf adeemsi ce'umsaa duraan akeekame gufachuun uummata Oromiyaa irratti balaa fi miidhaa guddaa fiduu akka danda'us hubanne. Uummata Oromiyaa balaa kana irraa hambisuuf adeemsa ce'umsaa milkeessuuf labsiin ABO'n baasee furmaata siyaasaa wayitaawaa fi qajeelaadha. Haaleewwan adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo duraa keessa dabaree akka jirutti ta'ee addatti ammoo waggoottan lamaan dabraniin kan Oromoof ta'e dhaaba keenya ABO'f yeroo qormaata guddaa ture. Haala akkana rakkisaa ta'e keessatti ABO'n yeroo ce'umsaa bifa jijjiirraa xixiqqaa biyyattii keessatti calqabeen milkeessuuf of qusannoo tokko malee humnaa fi amilee guutuun mootummaa Itoophiyaa waliin hojjetaa as ga'uun ifaadha. Mootummaan aangoo irra jiru garuu yaada faallaa ce'umsa ta'ee hojjechuu irra darbee dhaaba keenya diiguu irratti hojjechaa ture. Ammas ittuma jira. Waggoottan 28 darban keessatti mootummaan dantaa uummattoota eegu keessattuu ammoo gaafii saba Oromoo deebisuu fi dantaa saba Oromoo tiksuu ijaaruuf ABO'n wareegama qaalii baasaa ture. Kun garuu mootummaa EPRDF fi amma jiru biratti fudhatama hin arganne. Qabsoon Oromoo furmaata siyaasaa uummata Oromiyaa qofaaf otoo hin taane biyyattii guutuuf hiree gaarii maddisiisee ture. Sirni amma jiru garuu hiree gaarii qabsoo Oromoo argamsiisaa jiru kanatti garaagarummaan egeree biyya qajeelchuu irraa qabsoo Oromoo fi hooggantoota qabsoo Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffatee jira. Sirnichi uummata Oromoo humna buusuu fi qabsoo Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Nuti miseensonni ABO walgahii kana irratti argamnes tokkoffaa mootummaan ce'umsa Oromiyaa ijaaruuf labsii ABO'n fulbaana 13/2020 baasee fi ibsa deeggarsa fulbaana 27/2020 hooggantootaa fi qondaala adda bilisummaa Oromoo ABO'n caasaa biyya alaa irraa kenname ni deeggarra. Lammaffaan roorroo fi aleellaa qabsoo Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo irratti geggeeffamaa jiru gad fageenyaan hubannee jirra. Haleellaa fi roorroon Oromoo fi Oromiyaa irratti aggamamteen jiru kana ittisuuf cabsuuf miseensummaa jaarmiyaa siyaasaa walabaa kan akka ABO fi KFO jabeeffachuuf murteeffannee jirra. Sadaffaan qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo daran jabeessuun akka falman Oromoon humna guutuun haleellaa diinaa qolatuu gahee keenya ni baana. Afraffaan duulaa fi olola miidiyaa nafxanyaan uummata keenya irratti geggeessuuf hooggansuuf miidiyaa Oromoo akka jabaatan karaa dandeenyu ni deeggarra. Uummanni keenya akka deeggarus ni barsiifna. Shanaffaan marii hawaasaa fi qaamolee adda addaa gidduutti geggeeffamuun bakka mariitti akka jalqabameen geggeeffamuun milkaa'uuf haala mijeessinee irratti ni hojjanna. Jahaffaan hariiroon Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo akka jabaatuuf hojiilee siyaasaa barbaachisan ni hojjanna. Torbaffaan ibsa ABO'n fulbaana 13/2020 baase keessatti mootummaan ce'umsa Oromiyaa akka ijaaramu akeekni kaahame akka milkaa'uuf hawaasni addunyaa gamtaan Afrikaa fi qaamotiin mootummaa gamtoomanii deeggarsa barbaachisu akka godhaniif jabeessinee irratti ni hojjanna. Ifa kana kan gochuu barbaanne injifannoon uummata Oromoo miseensota ABO kutaa Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand irraa. Uummanni Oromoo waan kana hubatee sirriitti xiyyeeffatee dhaaba isaa turtee jiru kana jabeeffatee adda bilisummaa Oromoo wajjin ta'uun gama fuulduraatti ce'ee mootummaa gabroomsaa kana akka ofirraa kuffisnu uummanni Oromoo waan kana jabaatee hojjetee diinagdee maallaqaan beekumsaan cinaa gadi dhaabbatee irree nafxanyaa kana laamshessee mootummaa isa dhugaadhaa akka hundeeffatamu gamanumaan isin beeksisuu barbaanna. Hordoftoota keenya balbaloomina oduu kanaa deddeebisnee kan isin biraan geenyu gullallee wuudirraa gamanumaan oraa bulaa like share subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadha.